ነው ለዓለሙ no wanti kun callifamu qabu akkanumatti baataniituma onni bakka wii nama gaddisiistii wii jettanii callisuun qabdan haqni isii erga tuti kun haqni isii bu'uu qaba isin waliin Esa naangalle eessa gizeettu jechuun eessatti kan duute jedhama Finfinneetti haadha manaa artistii Andu'aalam Gosaati bara Karatai. Wallahi. Karatai. Oh my God. Anna wani dhagee annaa amma wanti nuti godhuu qabnu uummanni kun wanti godhuu qabu gaafatu qaba isin galee amma wanti godhamu qabu namni hundi amma boo'uu fi harka walirra qaqqabu isa hajajjabeessu inni maal ta'a lubbuun jira nama lubbuun jiruuf ana addunyaa kanarratti nama lubbuun jiruuf ጊዜ namni lubbuun jiru kanaas ni jiraata waan tokko jiru taduutee mararfata taduutee miskiina malee ka jiru miti amma sanuu haqa dhabuun nama aarsa jechuun maal akka taate beruu dhabuutu nama aarsa amma isin galee kana taate jennee irraa dubbanne gissan kana taate illee irratti murtii kana taate osoo beekamiin akka dhiigaa caalu sanitti cal kaanis na kuta cal amma dura sun mucaa tokko yaadatta mucaa koomeedii tokko hoteela keessatti ajjeesaniiti akka ofiin ajjeese godhan jechuudha. Waan akkanaa kun heddummaatee jira isinii galee. Isee akkanaa ofii darbanii of darbitee waan akkanaa kun hin jiru dhugaan micoo kanaa bahuu qaba. Achirraan immoo maaltu jira? Sa'a sagal amma fakkeenyaaf mana keessa waliin jiraatanii haadha manaa isaati waliin jiraatan. Hayyee. Of darbitee haa jedhamu akka amma jedhamutti nama hedduutti dawwalee baay'isawee ganama kanaan rafne bakka በጣም ስለማውቃት ደግሞ ምንም ነገር ጭንቅላቴ ትክክል አይደለም ታውቂያለሽ akka namni ja'utti of darbamti galgala halkan sa'a sagalitti of darbitee jira tokko akkas jira kaan immoo ganama sa'a sagalitti erga tuutee booda ganama reefkisii mul'atee jira mana tokko keessa jiranii mana tokko keessa jiraatanii bar of darbitee jirti ganama argamtee dubbii waan akka mana keessa qofaa ishee turte moo inni illee jira mana ishee ofishee kan darbite jiraannaan qabdee deemteemi inti akkamitti innitu jira ni gaafata maree abbaa fedhe haadhaaf abbaa inkaan jaarsaa miti haadhaaf abbaanu mana keessa jiraatee namni tokko du'e Iga afatamta, in qoratamta, maaltu maal ta'e jettee poolisii si qabdee deemti kun seera jirudha si galee. Maal goota ree haaja? Yaa gana mulu akkamitti galgala of darbitee halkan ganama reefkisii argame jechuun maal jechuudha? Dubbii cimti, dubbiin kana dubbii cimaadha abboo. Inni immoo gaafa inni mana keessa jira taanaan amma isheen ofishee amma darbituutti maal hojjetan? Amma wanti amma nuti wanti beenu hin jiru amma namni hedduu waa hedduu haasofsii galee mana keessa siin jira jedhanii of darbitee ganama argamtee jedhama sa'a sagalitti of darbitee jedhama sa'a sagal sanitti namni akkamitti beekeedha baramas biratti gaaffii kanatti halkanis sa'a sagalitti of darbitee jaansa sa'a sagal sanitti duutee moo ganama duutee argamtee yoo ta'e bar sa'aan beekamuu jechuu bar sa'aan isinitti of darbitee beekamuu jechuu laal amma dubbii lama halkan sa'a sagalitti of darbitee yoo jedhame namaatu isin darbee jechuudha. Nama harkee jira jechuudha akkas ta'e ganama duutee argamtee yoo jedhamte ammas namaatu isii harkee jechuudha. Inni eessa jira jechuudha ammas biratti gaaffii sabni gaafatu qabu Oromoon gaafatu qabdi. Isin galee. Dubartiin bara amma kana dhibu jiru maa inni beektanii kun dubbii nama lamaatii fi maaltu isin galcha waan jedhamu hin jiru kun dubartiidha. So micoo hin beekna achirraan immoo intala Oromooti dubartiidha waan fedheellee ta'u inkaan keenyaa miti kan nama biraatiifuu dubartoota yoo ta'e dhaabbannee lollarras boorus jechuudha. Micoon kaleessa taphachuu turte deemaa tiktookii si qananii addunyaadhaa ijaa sarchi godhaa ilaala. Fuulli kaleessa suni akkamitti har'a of darbuu danda'a? Gaaffii namatti ta'a. Dubartiin takka immoo abdii yoo muratte dubartiin tokko du'aaf kan isiin kaatu waata guyyaa takkatti murteessiteeti miti. Waan deddeebi'ee godhamu irratti onneen isii deddeebitee yoo cabxee waan sirreessuudhaaf yaaltee sirraa'uu dadhabetti
of darbiti jechuu. Kanaafuu waan dila kana yoo ta'e kaleessa taphachuun irra jiraatu ture jechuu. Osoo kan if darbitu kaleessa akkasitti gammachuu fuula abdii muratee miti kaleessa mul'atu. Fuula abdii qabu gammachuu qabu arkitan viidiyoo isirratti nam tokko hin hubattan bar. Osoo taphatu fuula isaa laaltanii hubattan sammuu qabaattan. Dhaqaati ilaala. Of darbitee jechuudhaaf viidiyoon kaleessaa sun. Sirriidhaan dirqama laaluu qaba, qoratullee qaba, akkasuma ammallee namni illee sagalee ta'uu qaba jecha. Yaa waan califamuu qabu miti. Nabseen nama akkanatti salphaallee miti jechuudha. Ruhii namaati. Intalti tun ofirraa darbamtee siiniin yookaan guutee jirti ta'a yookaan ammuutu namaan ta'uu danda'a jecha. Hin beekamu kanaafuu sanillee wallahu aalam. ያ አገሩ እኮ ነው ዱጋራ ቢራ እንደዚህ እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። ቢኮዝ እንደ አንድ ሴት ልጅ ሁላችንም በሴት ልጅ የሚደርሰው ጫና ካለም የሰው ልጅ ነፍስ ነው። የሰው ልጅ ነፍስ ከመሬት ተነስቶ ተነስታ ቺን የመሰለች አበባ ልጅ የአንድ የኦሮሞ ልጃችን ከመሬት ተነስታ ሰው ባለበት ቤት ውስጥ ትላንትና ምን የመሰለ ቪዲዮ ሰርታ አበባ የመሰለች ልጅ ተነስታ ራሷን ታጠፋለች የሚባል ነገር ይሄ ባዬ ላለሙ ከንቀቡል ኖ ሜቢ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ተስፋ የቆረጠ ሰው በቃ በነገራችን ላይ ልጅቷ ማለት ነው ወላሂ ያውቃታል። በጣም ጀግና ጎበዝ፣ ከሱ እሱ ከሚሰራው ስራ ጀርባ ያለች ልጅ ናት። በነገራችን ላይ ጠንካራ ሴት ናት። ብዙ መከራዎችን ብዙ ነገርን ያሳለፈች እኒ ቤተ ወሪ ሲ ቤተ ብዙ ማውራት አያስፈልግም። አሁን ግን ቪዲዮ ከሌሳ ረኮ ከይሰ ሰው ጅርቱ ኮፈልቴ ፖስት ጎዱ ላይ እንደንዴስ ጀቹም ጮንቱ ሲጋይ ነም ተኮ ገደ መታ ይሳ ተኮ ሚዲያ ረት ኢንገርሲ በቱ ረኮ መታ ይሳ ሂኒመቱ ኮፈልቴ ተበቹ ሰኒረትሌ ነምኒ አከስቴ ነምኒ ረኮ ከይስ ጁራ ከሚ ተበታይቹ እንደንዴ ሚጮን ጀብዱ ደዋይዱ ደበርቴ ዋንቲ ዋይዱ ከይስ ዋን ደበርቴ ሰኒፉ wanti beekamu hin jiru ግን waan hin taane jira taanaan illee haadha ishee gaafatamuu qaba. Haadha ishee illee haa gaafatanii rakkoon jira taanaan haadha isheetti mullee dandeessi beekta. Amshuur haadha ishee beekuu dandeessi. Hiriyaatoo ishee illee gaafatamuu qaba. Maaltu waan akka deemaa akka jiru namni hundaa arraawundi ishee gaafatamuu qaba to be honest. amma nuti kana laal maal godhan beet haa qoratamu. Nuti akka mataa keenya akka namni tokkotti wanti gaafachuu dandeenyu rakkoon kun maaliif akkas taate jechuun du'aaf kan fooqirraa isii darbe nama isii darbe moo ofii of darbite ofii of darbitulleen sababni isiin ofii of darbuu dandeesse maali nama miidiyaatii namni hedduun jaalatu nama hedduu achirraan nama moodeelistii Oromootii uffata Oromoo beeksistii Oromoodha. Okay, nama uffata kaalcharii Oromoo beeksisu tokkodha. So micoon gee uummata raayisiin qabdi. Intalti tan uummataati. Tan nama tokkooti miti. Abbaa manaa isiitis kan uummataati. Artiistiidha. Artiistii uummata sabaati. Artiistii Oromooti. Isiinis akkasuma. So dhimmi isaanii nu galcha jechuu. Isin egaa dhimmi isaanii hin nu galchaa jechuu akka saba tokkotti saba hojjetan isaan lameenuu waan ta'eef isinis gama uffata Oromoo guddisuu irratti sabaa hojjetti. Inninis afaan Oromoo guddisuu irratti sabaa hojjetaa jechuu. Kanaafuu dhimmi